meeshaa hidhachuun onnee hidhachuu miti. Raayyaatti sabiyyaa goota keenya kufeerraa meeshaa hiikkatanii meeshaa sanaan garagalanii of waraanuu calqaban. Anaan maleen ta'u jechaa jiru finxaaleeyyiin kun teessoo gallakkisaa jechaa jiru. 4 kiiloo 4 seennu malee jechaa jiru. Kiiloo 4 as dhaquu hin danda'u. Akka duriin xiraa'u kiiloo 4 baay'ee urgaa. Biqiltuun dhibbaata maallakaaman fooliin isaanii nama hawatu achi keessatti ijaarame seenanii dooqatanii bashannananii aannanis dhuganii bunas dhuganii seenaa keenya abbaa keenya immiyyee abbiyyee kan jedhan suuraa gurguddaa jira dooqatanii tasaallamanii galuu hin danda'u. Har'aan qabame dhaadannoon akkasii kun yoo filannoon hin taane yoo uummanni nutti hin kennine yoo yaada dhukaasne yaada mootaa otoo hin dhukaasin rasaasa dhukaasne kiiloo 4 galuu hin dandeenyu waan ta'eef yaada mootaa namni hin qabne uummanni hin filatu. Afaan qawweetiin filatamuun hafeera. Faashinii moofaa dulloomaadha. Caakkaa seenanii